السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني هردفتو تفي كبجمتوتا سني موتي ترجرتني نجا كيسني نجان زرعني قالت ربي الحمد لله هرجت لا سجنتا ويتين قبل في سجنتا قبل في كل اللي ما وجدت تنجت لا يقول سايبنتي جت لا فتنا هدا جت فتنا جايبات سافتن garuu ajaa'ibaatillee miti baay'ee waan isaan ibunatti fakkaatu hundi isaaniitu jechuudha Faaxumaa sabboontuu jiituu hunduma isaaniitu jechuudha ijoollee beeku keessaan dhaqeetiniin quraana qara'aa hin jedhaanii jechuudha quraana qara'aa hin jedhaanii suuraa tokko jechuudha kama jaalatan keessaa suuraa tokko jechuudha qara'aa hin jedhaanii hunda isaaniitu jechuudha yoo wallaalanillee akkasumatti gadi dhiisuu edda jechuudha YouTube kiyyarratti maaliifi muslima ta'anii jechuudha quraana jechuudha wallaaluu hin qabanii jechuudha maaliifi amma jechuudha gizeen teknoolojii tollee jira jechuudha biyyattillee yoo baratuu baatan biyya ormaa kanatti jechuudha akka ajaa'ibaatitti baratuu danda'anii jechuudha karaa onlaayiniitiin sirriitti baratuu danda'anii jechuudha kanaafuu wallaaluu qaban wallaahi ikkuma daddabsan illee taanan takka keessaa muru jechuudha akkasumatti gadi isaan dhiise jechuudha kanaafiyyuu hordoftoonni kiyammoo jechuudha amrajaa isaan irratti fudhannaa maaliifi kanaafuu sirriitti baratuu qaban jechuudha yoo wallaalan jechuudha hamziyaaleen dhiisu jechuudha keessayyuu hamziyaa yenee fiqiru konaatisa hamziyaan hujjeetiyyaa jechuudha akkasii hiriyaa bichaalee osoo hin ta'in jechuudha waada wal biraa qabnu jechuudha waada obbolummaa yoomiyyuu ni raafadhu jechuudha inshallah hanga gaafa juunutti nuti obboleewwanii duunii gargar baanuti inshallah rabbiin jechuudha warra jannataa nu haa godhu gaafa duunillee rabbii wal bira nu haa fidu jechuudha warra waliin jiraatu rabbiin nu haa godhu akkasii hawwii kiyya jechuudha kuni kanaafu jechuudha har'a hunduma isaaniitu jechuudha Fatanuun hedaan isiniin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee jechuudha tokkoffaa irratti anumaanuu jechuudha hin qara'a garuu jechuudha maaliifi ani barattuudha ganaan barataa jira waan ta'eef dogongoran qabuuf jechuudha dhiifama naa godhaa isiniin jedha maaliifi hunda hin beeku waan ta'eef barattuudha jechuudha ganaan barataa jira akkasiin isiniin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii laayik sheer godhaa warra jechuudha sirriitti qara illee jechuudha maqaa isaan jalatti naa barreessaa yoo nafiillee wallaale jechuudhaani maqaa jechuun waan isaan qaraasaa sirreessaniiti immoo dogongoraa koomentii jalatti naa barreessaa jechuudha akkasiin isiniin jedha warri tokkoffaa bahee shillimaata qaba jechuudha na biraayi akkasiin isiniin jedha hordoftootaaf kabaja akkasii hordoftoota kabajamtoota kiyya waan jechuudha namni tokko jechuudha waan ofii godhi tokko namaanillee godhi namaan jedha waan ta'eef tokkoffaa irratti jechuudha ani hin qara'an isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya bakka dogongora jirmu jechuudha dhiifama nu godha nu barsiisa jechuudha bakka wallaalletti akkas isiniin jedha hin qara'a suuraa masa jechuudha baay'ee jaaladhaani suuraa kana jechuudha wallaalu garuu haga tokko immokkora jechuudha akkas isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya نوالين ترى حاجة أمهاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد akkasii jechuudha mee jechuudha itti aansitillee hin qara'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أكسين جاء hordoftoota kiyya bakka dogongoratti jechuudha dogongora kiyya ifamana godhaa isiniin ja'a isaanillee jechuudha itti aansita fidaa jechuudha hin dhiisu hunda isaanii toyyuu sabboontullee dhiisu jechuudha hundaana fide jechuudha taraadhani akkas isiniin jedha isaan keessa hunda keessayyuu jechuudha abbaa irra caallaa sirreesse jechuudha qara'ee warroonni dandeettii qabdan jechuudha jalatti koomentii jalatti naa barreessitanii
hunda caala iyyuu jechuudha ka dandeettiidhaan qara'ee shillimaata qabaa jechuudha. Wallahi shillimaata qabaa isha lamaanii jechuudha. Akkasii isiniin jedha. Akkasii hordoftootaaf kabajamtoota sanyii mootii. Akkasii du'aa illee nu godhaa jechuudha. Wallahi akka rabbiin quraanallee nuur laaffisee jechuudha. Nu gadu jechuudha. Quraanni hin ulfaata jechuudha. Gin inshallah yoo rabbi jedhe wanti hin baratamne tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Ati baratte taanaan ati jechuudha itti yaadde taanaan barachuun qaba jette taanaan jechuudha. Wanti nama daangessu hin jiru jechuudha. Ni baratanii jechuudha. Wallahi hin baratanii wanti hin baranne hin jiru. An duraan jechuudha alif jedheen beeku har'a garuu alif jedhee beekaa jechuudha. Akkasii qubee maharabiitu addaan baafatanii beekuun bu'aa tokko. Alhamdulillahi galata rabbii qubee harabii addaan baafadhee beekeen jira jechuudha. Hurufa buuseen jira. Alhamdulillah.